Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa oduu keenya kan guyyaa har'aatiin poolisiin federaalaa waraqaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadii fi aadde Adaanech Abeebeef geessuuf manni murtii akka ajaju himeetiin jira. Najjootti namtichi haadhaa fi abbaa isaa albeedhaan ajjeesee hidhaan umrii guutuu itti murtaa'ee jira. Oduu biraatiin kaabineen bulchiinsa yeroo Tigraay kan hundeeffame paartii tokko keessaa ta'uu paartileen Tigraay sadi qeeqaniitiin jiru. Oduu biyya alaatti yoo dabarru miseensota waraanaa Beeniin hidhattootaan ajjeefamuun dhagahameetiin jira. Oduu kanaa fi kanneen biroo qabannee dhiyaanneetiin jirra hanga xumuraatti akka waliin turtan isin affeera. Poolisiin federaalaa waraqaa waamichaa muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmadii fi aadde Adaanech Abeebeef akka geessuuf manni murtii akka ajaju hime. Waraqaan kun kan bahuuf ajajame akka obbo Taayyee Danda'aatiif ragaan waamamuu kan ta'edha. Obbo Taayyee Danda'aa ragaa ittisaa akka isaaniif ta'aniif kan lakkaawatan muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadii fi kantiibaa Adaanech Abeebee har'as mana murtiitti osoo hin dhihaatin hafaniiru. Deetaa ministeera nagahaa kan turanii fi miseensa caffee Oromiyaa kan tahan obbo Taayyee Danda'aa himata dhimma meeshaa waraanaa seeraan alaa mana isaaniitti argameera jedhame akka ofirraa ittisan manni murtii ol aanaa federaalaa ramaddii lidataatti dhaddachi tokkoffaan kan yakkoota heeraa fi sirna heeraa irratti kan raawwatan ilaaluu jala murtii kennuun isaanii yaadatama. Haaluma kanaan ragaalee ittisaa obbo Taayyee Danda'aa lakkaawatan shan keessaa lama Komishiinarri Jeneraalaa itti aanaa Malaakuu Faantaa fi ministeera nagahaa kan turanii fi yeroo ammaa Ameerikaatti ambaasaaddara Itoophiyaa ta'uun hojjetaa kan jiran Binnaalfa Andu'aalam akka lakkoofsa Itoophiyaa 9/2017 dhaddacha irratti dhihaachuudhaan jecha isaanii ragummaa kennanii turan. Gama biraatiin muummeen ministeera Dr. Abiyyi Ahmad dhaddacha kana irratti akka argamuu fi yaalamee turus osoo hin argamin hafeera. Manni murtichaa dhaddacha akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 3/2007 ta'een ragaalee ittisaa obbo Taayyee Danda'aa keessaa tokko kan ta'an aadde Caaltuu isaanii biyya alaa jirti kan jedhu xalayaan akka isa qaqqabe himee ture. Haa ta'u malee ragaaleen ittisaa hafan beellamaawwan darban dabalatee har'a mana murtiitti dhihaatanii jecha isaanii kennanii jiru. Dhaddacha har'a taa'een manni murtichaa waraqaa waamichaa muummee ministeera Abiyyii fi kantiibaa Adaanechiif erganillee isaan argachuu akka hin dandeenye himee jira. Ogeessi poostaa aanga'oota lamaaniif xalayaa waamichaa geessuu deeme xalayicha itti kennuu akka hin dandeenye gama rijistaraa mana murtichaan deebii akka kenneef dhaddachi himeera. Kanaafis xalayaan waamichaa qaama poolisii federaalaatiin muummee ministeera Dr. Abiyyi Ahmadii fi kantiibaa Adaanech Abeebeef akka qaqqabu akka taasisu manni murtichaa himeera. Haa ta'u malee obbo Taayyee Danda'aa fi abukaatonni isaanii yaada gama mana murtichaatti ka'ee falmuun dhimmichi dhimma ogeessa poostaa osoo hin taane dhimma mana murtii akka ta'e ragaaleenis waamichaa mana murtii hin fudhannu jedhan taanaan manni murtichaa gara tarkaanfii itti aanuutti deemuu akka qabus dubbataniiru. Haa ta'u malee manni murtichaa ragaalee ittisaa eeramaniif waraqaan waamichaa gama poolisii federaalaan akka geeffamuuf akka taasisu himuun waxabajjii 30/2017tti beellamni qabameera. Gama biraatiin iyyata obbo Taayyeen dhiittaa mirgoota namoomaa anaa fi maatii koo irratti raawwatame naaf haa qoratamu jechuun iyyatan ilaalchisee Komishiiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa bu'aa qorannoo mana murtiif kan dhiheesse yommuu ta'u, obbo Taayyeen gabaasa komishiinarichi komii qabaachuu yookaan komii isaa agarsiifachuu gaafatamanii komii akka hin qabne himaniiru. Gaaffii fi deebii obbo Taayyee Danda'aa kan dura waliin taasisan BBC yoo dubbatu guyyaa to'atamu seenarraa eegalee akkaataan miidiyaalee dursanii akka yakkamaatti gabaasaa turan herrega baankii koo seera malee cufuun maatiin koo akka rakkatu kan godhame ji'a 4 oliif kutaa ibsaa hin qabne keessatti qofaa kan koo kan hidhamee fi kan dhihaateera jechuudhaan dhiittaa mirga namoomaa narratti raawwatamaniiru jechuun akka komii fi himannaatti kaaseera. Gama biraatiin abukaatoowwan 5 dhaabbatanii kan turan obbo Taayyeen waajjirri odeeffannoo fi tika biyyaalessaa abukaatoowwan koo doorsisuudhaan akka dhaddacha irratti naaf hin dhaabbanne taasiseera jechuudhaan komachaa turuu isaanii ni yaadatama. Beellamaawwan darban abukaatoo malee dhimma isaanii ofiif hordofaa turaniiru. Har'a garuu abukaatoo haaraa waliin dhaddacha irratti argamuun isaanii mul'ateera. Najjootti namichi haadhaa fi abbaa albeedhaan waraanee ajjeesee hidhaan adabame. Godina Wallagga Lixaa aanaa Najjoo ganda eebbaa Waaqayyoo jedhamutti dargaggeessi haadhaa fi abbaa isaa albee waraanuudhaan ajjeesee hidhaan adabamuu poolisiin beeksise. Ajajaan poolisii aanaa Najjoo Inspeektara Margaa Jabeessaa akka himanitti himatamaan maqaan isaa Fayyisaa Fufaa Nagaash jedhamu akka lakkoofsa Itoophiyaa
Gurraandhala 4 bara 2017 aanaa Najjoo ganda eebbaa Waaqayyoo jedhamutti halkan naannoo sa'aatii 4 hanga 5 gidduutti yakka kana raawwateera jedhe. Mana keessatti lola itti kaasee haadhaa fi abbaa isaa kan ta'anii fi haadha isaa iddoo 9 waraanee abbaa isaa haaluma wal fakkaatuun bakka garaagaraa waraanee erga ajjeesee booda miliqee jedhameera. Barbaacha gama miidiyaa hawaasummaatiin suuraa shakkamaa kanaa gadhiisuudhaan taasifameen yakka kana raawwatee guyyoota 3 booda godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gaawwoo Qeebbee keessatti hawaasaa fi qaamolee nageenyaatiin to'atamuu himaniiru. Himatamaan kun bakka yakka itti raawwate aanaa Najjootti erga dabarfamee kennameen boodas abbaa alangaa fi poolisii ragaa barbaachisu qindeessuudhaan galmee isaa gara mana murtii ol aanaa godina Wallaggaa lixaatti akka dabarsaniif himu Inspeektar Margaan. Dhimmicha kana kan ilaalaa ture manni murtii ol aanaa godina Wallaggaa lixaa ragaa namaa fi sanada dhihaate erga ilaalee booda dhaddacha gaafa eebla 16 bara 2017 ooleen adabbii hidhaa cimaa umrii guutuu itti murteesseera jedhama. Dargaggeessi kun amma duras amala gaarii hin taanee fi gochoota saamichaa irratti hirmaachuudhaan riikardii yakkaa kan qabu akka ta'e yoo himan Inspeektar Margaan nageenyummaa sammuu wajjin kan wal qabatuun garuu ragaan rakkoo sammuu qaba jedhu wanti ibsu akka hin turre himeera. Paartileen siyaasaa Tigraay 3 kaabineen bulchiinsa yeroo haaraa garee tokkoon kan dhuunfatame jechuun morme. Paartileen siyaasaa naannoo Tigraay keessatti socho'an 3 haala yeroo naannichaa ilaalchisee ibsa waloo eebla 15 bara 2017 baaseen kaabineen pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaan ijaarame kun hunda hammatee fi hirmaachisaa waan hin taaneef fudhatama hin qabu jechuun kuffiseera. Paartileen 3 paartii bilisummaa Tigraay, Arannaa Tigraay fi Baayitoonaa Tigraay ibsa waloo kennaniin bulchiinsi yeroo Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaan hundeeffame humnaan gara aangootti dhufe jechuunis himataniiru. Paartileen kunneen dhimma uummata naannichaa irratti waliin hojjechuudhaaf bu'uura walta'iinsa kakuu nageenya biyyaalessaa tagaaruudhaaf kan jedhamu hundeessuun irratti hojjechaa jiraachuu himaniiru. Dura taa'aan paartii bilisummaa Tigraay Dr. Dajan Mazgab akka himanitti aangoon bulchiinsa yeroo naannichaa kanaan dura ture xumuramuu hordofee qaamni gara aangootti dhufe humnaan aangoo dhuunfate jechuun amana jedhan. Kaabinee jeneraalichaan ijaarame hunda hammataa kan hin taanee fi hirmaachisaa kan hin taanedha jechuunis qeeqanii jiru. Dr. Dajan itti dabaluun akka jedhanitti manni maree yeroo bulchiinsa yeroo duraan naannichatti hundeeffame pirezidaantii bulchiinsa yeroo Taaddasaa Warradaan durfamuu fi beekamtii kan hin kennine ta'uu ibsaniiru. Araara biyyaalessaa pirezidaantii Taaddasaan naannichatti akka geggeeffamuuf waamicha dhiheessanis akka hin fudhanne himaniiru. Gaafiin siyaasaa murteessaan uummata Tigraay deebii hin arganneef waliigalteen Piriitooriyaa hojiirra waan hin oolleef waraanni kun karaa dhokataa taheen itti fufee jira jedhan. Dura taa'aan paartii Araanaa Tigraay Amdoom akka himetti bulchiinsi yeroo kanaan dura hundeeffame kun hunda hammataa hin turre bulchiinsi yeroo amma hundeeffames wal fakkaataadha jechuun qeeqa isaaniitti darbataniiru. Oduu biraatiin ONLF humnoonni nageenyaa naannoo Sumaalee walgahii dubartoota paartichaa danquu fi miseensota hidhuu himeera. Addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaaden ONLF Abrahaam Mahdiin durfamu humnoonni nageenyaa naannoo Sumaalee walgahii dubartootaa magaalaa Jijjigaatti geggeeffamaa ture jeequun himate. Humnoonni nageenyaa miseensota isaa hidhuu fi kanneen biroo irratti miidhaa qaamaa geessiseera jedheera. Paartiin kun ibsa eebla 24 baaseen walgahiin nageenyaa yookaan walgahiin nagayaa waldaa dubartoota Ogaaden waajjira isaa Jijjigaatti argamu keessatti geggeeffamaa ture humnoota nagahaatiin jeeqameera jechuun himateera. Miseensonni ONLF hedduun miidhamuu fi akkasumas qondaaltonni ONLF hedduun to'annoo jala oolus kan himate yommuu ta'u, ibsichi taatee kana haleellaa jechuudhaan namoota nagahaa fi hidhannoo hin qabnee fi qooda fudhattoota siyaasaa seera qabeessa irratti haleellaan raawwatameera jechuun himateera. Kun taateewwan amma mul'atan osoo hin taane qaama gareen kun duula qindaawaa mormii callisiisuu hawaasaa sodaachisuu fi bu'aa waliigaltee nagahaa bara 2018 jalatti argame duubatti deebisuudhaaf godhamu jedhee ibse keessaa tokko tahuu ifa godheera. Itti dabaluunis dirreen siyaasaa yeroo tokko uummata Somaaleetiif waadaa galame dirqisiisuu fi jeequmsaan itti yaadamee cufaa jiraachuu ifan godhan. Taateen kun kan mudate paartichi kun kanaan dura aangawoonni naannichaa naannoo Somaalee aanaa Garbaatti walgahii seera qabeessa ugguruu fi miseensota isaa to'annaa jala oolchaniiru jechuudhaan himannaa dhiheesse hordofeeti. Himannaan kun kan dhihaate yeroo ONLF keessatti walqoqqoodinsi yookaan walqoqqoodamuun keessatti uumamee jirutti yommuu ta'u,
Murni paartichaa kan biraan dhiheenya kana Abrahaam Mahadii aangoo dura taa'aa irraa kaasuudhaan Abdul Karim Sheemusee dura taa'aa eeggataa gochuudhaan muudee ture. Gareen Mahadiin durfamu tarkaanfii kana sobaa fi mootummaan kan qindaa'e jechuun kan kuffise yommuu ta'u, amma ammoo himannaa biraa banatee jira. Oduu biyya alaatti yoo dabarru loltoonni Israa'el Gaazatti hojjettoota UN ajjeesuu amanan. Israa'el ji'a darbe keessa loltoonni ishee Gaazatti hojjettoota dhaabbata biyyoota gamtoomanii ajjeesuu haalaa turuun ishee ni yaadatama. Hojjettoonni dhaabbata biyyoota gamtoomanii bitootessa 19 wayita mooraa UN daa'ira albalaa keessatti yookaan keessa jiru haleelamu kan ajjeefaman yommuu ta'u, humni Israa'el garuu haleellaa kana aan hin raawwanne jechuun haalee ture. Haa ta'u malee waraanni Israa'el kun qorannoo bal'aa taatee mudatan kanarratti geggeessaa tureen bu'aan jalqaba argamee miseensonni isaa haleellaa kana raawwachuu akka adda baasee kamisa darbe ifa godhee jira. Mooraa UN kana keessa diinonni mandheeffatanii jiru jechuudhaan ergaa dogongoraan qiyyeeffamedha jechuun kan hime yommuu ta'u, bu'aa qorannoo argamee kana jalqaba irratti gara UN erguu fi bal'inni isaa akka qoodamu ibsa baase keessatti eeree jira. Humni ittisaa Israa'el taatee mudateen guddoo gadda jechuun kan dubbatee fi taatee kanarratti qorannoo bal'aan geggeessa irraas nin barata jechuudhaan fuulduratti dogoggora akkasii akka hin raawwanneef barnoota ta'aaf jechuudhaan ibsa kenneera. Haleellaan mooraa UN irratti kan raawwate erga Israa'el haleellaa bifa haaraan Gaazatti eegaltee guyyaa tokko boodaadha. Israa'el erga waliigaltee dhukaasa dhaabuu ji'oota lamaaf ture adda citee booda haleellaa haaraa eegaltee ammallee opporeeshinii geggeessaarti. Loltoonni Beeniin hedduun hidhattootaan ajjeefamuun dhagahame. Mootummaan Beeniin loltoonni biyyattii 54 hidhattoota jihaadistii kaaba biyyattii keessa socho'aniin ajjeefamuu mirkaneesseera. Taateen kun torbee daangaa Burkiinaa Faasoo fi Niijeritti kan mudate yommuu ta'u, jalqaba mootummaan loltoonni 8 qofti jalaa ajjeefamuu ibsa godhee ture. Boodarra garuu haleellaan cimaan loltoonni biyyattii irratti geggeeffamuu fi loltoonni 50 ol jalaa ajjeefamuu ifa godheera. Haleellaa kana kan raawwate garee hidhattoota Alqaa'idaan hidhata qabanii fi Jama'ata al-Nasraat al-Islaam wal Muslimiin jedhamuun kan beekamudha jedhamee ifa godhameera. Gareen kun Maalii keessa kan mandheeffate yommuu ta'u, yeroo dhihoo as garuu biyyoota ollaa kanneen akka Beeniin fa'aatti babal'achaa jira. Garichi buufata waraanaa loltoota Beeniin 2 irratti haleellaa baneen loltoota 70 ol ajjeesuu beeksiseera. Gareen Jama'ata Nasraat al-Islaam wal Muslimiin jedhamu kun hidhattoota Islaamaa naannoo Sahal keessa socho'an hedduu keessaa tokkodha. Mootummaan Beeniin ajjeechaa loltoota biyyattii irratti raawwate dhumaatii guddaa jechuudhaanis labseera. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduun keenya kan har'aaf isiniif qopheessinee kan hangammaatti dhageeffattanidha. Nu waliin waan turtaniif galatooma.